Masaraangeeraa gara gadi turela kan jedhamu Raagoot. Iddoon nuti ammatti argamnu kun masaraa mootota Geeraatti. Geera'oo kan jedhamu jira. Heeboo guddaa sararaama. Baay'ee lolaa waan beekamaniif. Mootummoota shanan gibee keessaa mootonni Geeraa bara 1835 mootii Gunjiirraa hanga mootii Abbaa Magaal lammaffaa bara 1892 mootota ciccimoo aantummaa uummataa qabaniif gootummaaf qajeelummaan hawaasa isaanii gaggeessuu seenaatu ragaadha. Mootiin Geeraa Abbaa Raagoo tokkoffaa yookaan Gunjii hanga mootii Abbaa Magaal lammaffaatti tokkummaatichuun hawaasa isaanii gaggeessaa turuu odeeffanne. Mootota shanan gibee keessaa mootonni Geeraa tokko yommuu ta'an bara 1835 irraa kaasuunidha sirna ofii tumataniin hawaasa isaanii bulchaa kan turanidha. Dinagdee hawaasummaa akkasumas daangaa eeggachuun mootonni Geeraa kan isaan hawaasa isaanii bulchaa turan yommuu ta'u, caalaa guddaarraa ka'uun gara caalaa itti dhufuun masaraa isaanii ijaarrachuun hawaasa isaanii barootaaf bulchaa kan turanidha. Sanyiin isaanii akkasumas qomoon isaanii horteen isaanii yeroo ammaa kana maalirra jira jechuun qaccee isaanii keessaas nama dubbisneerra. Obbo Faarid Abbaaboor akaakayyuu Abbaa Magaal lammaffaatti seenaa mootota Geeraa dhaloota dhalootatti darbu ibsu. Masaraan Geeraa gara gadi turela kan jedhamu Abbaa Raagoot. Abbaan Magaal immoo asitti galan. Mana citaa ture. Mana citaa guddaa ture. Na gibbiin isaa gibbii danuu qabanyuu qaba. Mana danuu keessa jira. Masaraadhuma jechuun mana baay'ee kan qabu. Malee lafaa duwwaa miti. Na achi ture ammachiin naa kaan dhufanii asitti galanii abbaan koo Abbaan Magaal. Abbaan Magaal duunaan immoo abbaan koo dhufanii asitti galanii Baamboor mana ijaarratan. Mootota shanan gibee of danda'uun bulchiinsa ofiin hawaasa isaanii gaggeessaa turuus ibsu. Gibee shanan kan jedhamu Geeraa, Guumaa, Gomma, Jimma, Limmu kun gibee shanan jedhamu. Hundinuu mootonni isaa of danda'aadha malee namni jara bulchu hin jiru. Yuunivarsiitii Jimmaatti daayireektarri dhaabbata qorannoo Oromoof hayyuun seenaa Dr. Dheeressaa Dheebuu bulchiinsi mootota shanan gibee diimokiraasiin kan irraa urgaa'u jedhan. Mootummaan Geeraa mootummaa shanan gibee keessaa kan dhumarratti hundaa'edha. Tulluu Gunjiitiin hundaa'e. Achi Abbaan Baasoo, Abbaan Raagoo, Abbaan Magaal wal duraa duubaan bulchaniiru. Dhumarrattis Gennee Dagooyitti kan jedhaman bulchaniiru. Isaanis baay'ee iddoo guddaa qabu. Genneen kun keessumattuu yeroo mootummaan Minilik gaditti duula gaggeessu abbaan manaa isaanii waan du'anii turaniif bakka isaanii bu'anii bulchaa turanii Genneen kun baay'inaan lolanii ofirraa faccasaa turanii. Mootummoonni Geeraas qabeenya dilbii jiruun hariiroo cimaa uumaniiru jedhan. Mootummaan Geeraa mootummaa dhumarratti hundaa'e garuu mootummaa baay'ee oomishaalee adda addaatiin beekamu. Fakkeenyaaf kan akka dammaa, bunna mataasaa, keessumattuu dammi iddoo guddaadha qaba achitti. Haqaa xiriinyii kanas xiriinyii horsiisanii haqaa ishii biyya alaatti erguu kanaanis haala adda addaatiin dinagdee keessatti beekama. Karaa hawaasummaatiinis waliigaltee sana keessattis waliigalteedhaan jiraachuu yeroo immoo didee darbe immoo humna cimaadhaan loluudhaan beekamu. Geeraa jechuumti jedhu iyyuu Geera'oo kan jedhamu jira. Heeboo guddaa sararaama. Baay'ee lolaa waan beekamaniif. Kanaaf mootummaan Geeraa lolaanis tolaanis hin beekama.